Ashama akkam jirtu qophiin keenya dhama weelluu kan bara 2018 inni jalqabee jira. Barri 2017 haala gaariin dabarsitaniirtu jennee abdannaa. Barri 2018 immoo seenee qophiin keenya dhama weelluu jalqabaa tokko jedhee jalqabee jira. Qophicha waliin Ansittiina Hajji kan isin waliin turtii godhu ta'a. Akkuma na duubatti argaa jirtan qophii keenya jalqabaa bara 2018 namni nuti yaadannoo fi galateeffannu weellisaan jalqabaa. Yoosef Gammachuudha. Yoosef Gammachuu umrii isaa dargaggummaa waa hedduu itti hojjechuu danda'utti kan lubbuun darbeedha. Haalli du'a isaas immoo waan hedduu nama gaddisiisudha. Yoosef Gammachuu eenyu hojiiwwan akkamii hojjetee rasa jedhumoo waa muraasa daawwannee walitti deebina. Yaadaaf qeeqa qabdanis nuun gahaa isiniin jenna. Yoosef Gammachuu umrii isaa ijoollummaarraa kaasee nama xiiqii kutataa nama akka salphaatti gadi hin jennee fi garaa laafessa ture jedhu maatiin isaa. Bara 1972 naannoo Finfinnee aanaa Hawaas bakka addaa Fullaasaa jedhamutti kan dhalatee fi maatii isaaf ilma hangafaa kan ta'e Yoosef umrii isaa ijoollummaatti maatiin isaa waan gargar bahaniif Yoosef haadha isaa waliin ta'uun gara Finfinnee naannoo Markaatoo bakka addaa Minaallash Taraatti guddate. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Birhaana Hiwatii fi sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Tasfaa Kokkob jedhamutti barate. Yoosef Gammachuu mana barumsaa keessatti cimina barumsaaf qabuun alatti suuraa kaasuudhaan fakkii fi bobboca garagaraa hojjechuu fi cimina fiigicha irratti qabuun sirriitti beekamaa tures jedhu. Umrii isaa sanitti sirba Dooktara Kabajaa Xilaahuun Gassasa anis yaadaa yaa jaalallee koo atis na yaaddaa yaa magaallee koo kottu wal agarraa maaf wal sodaannaa shoolee kottu wal barra jedhu sagalee isaa kilooleen weellisuudhaanis mana barumsaa keessatti Yoosef Gammachuu beekamaa ture. Anis yaadaa yaa jaalallee koo atis na yaaddaa yaa magaallee koo kottu wal agarraa maaf wal sodaannaa shoolee kottu wal barra. Yeroon isaa akka har'aa hin turre. Finfinneerraa yerootti Oromoon dhiibaman Oromoo ta'anii dhalachuun yakka itti turedha. Keessattuu naannoo Yoosef Gammachuu itti guddate Markaatoon Oromummaa fi Oromoof jibbaa fi tuffitu ture. Yoosef garuu yeroo sanarraa kaasee ijoollee naannoo sanii walitti qabuudhaan afaan Oromoon sirbisiisaa ture. Yoosef weellisummaan nama sagalee kiloolee qabu dandeettiiwwan akka suuraa, fakkii fi bobboca garagaraa kaasuu akkasumas ofitti amanamummaa fi sabboonummaa qabuun beekamuun alattis dheerina hojjaasaa bifaa fi uffannaa isaan zannaacummaa isaatiinis beekamaa ture jedhu hiriyoonni isaa yeroo san isa beekan. Yoosef Gammachuu barataa kutaa 9 ta'ee mootummaan Dargii kufuun mootummaan Ihaadeeg aangoo qabate yeroo jijjiiramni siyaasaa dhufu innis barumsa isaa addaan kutuun qabsootti seene. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO'tti makame. Kana qofaa miti gara addunyaa aartiittis makamuu danda'ee jira. Yoosef Gammachuu sagalee isaa kilooleen weelluuwwan dhama qabannuuf gumaachee lubbuun erga darbee waggoon 22 darbanii jiru. Garuu har'as weelluuwwan isaa ni dhageeffatamu. Weelluuwwan dhama qaban Yoosef Gammachuu nuuf gumaachee yoo ilaallu immoo Yoosef Gammachuu akkas jedhee weellisee ture. Akkan hin dhufneef gibeen guuteeraa obsee taa'uudhaaf qalbiin si biraa yaaddoon kee dannee homaa naagamee maaliif calliftaa ansi jalaa midhame jechuun intala gibee gama jiraattu jaalatee saniin narraan fagaatinii lakkii yaantalaa kossi'uu qaba garaan jaalalaa jedha. Yaaddoon kee dannee homaa naagamee maaliif calliftaa ansi jalaa midhame. Rampagaatini lakkii yaantalaa koosi'uu qaba garaan jaalala. Rampagaatini.
jaalala koosiu qaba garaan jaalala. Weelluun Yoosef Gammachuu ittiin yaadatamu inni biraan immoo yaa daraartuudha. Weelluu isaa dhama qabu kanaan Yoosef Gammachuu akkas nuun jedha. Yaa daraartuu lallistuu koo, yaa daraartuu yaa marga ardaa keessaa, lallistuu koo yaa marga ardaa keessaa, yeroon geessee bakki wal argaa eessaa jechuun hawwii fi dharraan isaa jaalallee isaa daraartuu ta'uu fi argaa ishee dhabee ishumaaf maraachuu isaa nuuf ibsa. Yoosef Gammachuu weelluu dhama qabu biraan sagalee isaa kilooleedhaan dabaaluun akkas jedhees weellisee ture. Dammee yaa walee, dammulee koo yaa walee, dammituutuu yaa walee, kottaan sii jira warri kee yoo siin lolee. Yoosef gara Walloo imaluudhaanis akkas jedhee weellisee ture. Yaa miidhagduu shaggee baatii gubbaa, magaallee koo kottu si'uu qabaa, jaalallee koo kottu si'uu qaba jechuun intala Walloo jaalateen bareedduu akka kee hin argine jechuun yoo si dhabe raata'een du'aa jedhaan. Magaallee koo kottu si'uu qaba, jaalallee koo kottu si'uu qaba. Yaa miidhagduu shaggee baatii gubbaa, yaa miidhagduu shaggee baatii gubbaa, magaallee koo kottu si'uu qaba, jaalallee koo kottu si'uu qaba. Sumaana waa durbaa hundumarraa, kottu shaggee miidhagduu walirraa, sabiyyuu barbaadee kan dhabee, kan argamtu miidhagduun akkashee, kun miidhagduu kiyya yaa marrabee. Kooti waliin hundaa'ee, yoonsi dhabee nan duwwaara ta'ee, yoonsi dhabee nan duwwaara ta'ee. Yoosef gara hangafticha Oromoo qe'ee Boorantichaa imaluudhaanis akkas jedhee weellisee ture. Bareedduu yaa intala Booranaa, shaggituu yaa intala Booranaa, na jaallu maali amma yoonaa jechuun alaalaa hanga waldharraan Booranatti yookaan Finfinneetti mana ijaarannee bultii haa dhaabbannuu jedhaan. Weelluu biraan immoo Yoosef akkas jedha. Yaa intala Oromoo boontuu biyya kiyyaa, ansi maleen fedhu koosu manaa wayyaa jechuun weellisa.
Yantala Oromo bakko biyyaniya Yantala Oromo bakko biyyaniya Anti balen fedhu kottu mana wayya Midatu Oromo Kadalli koduga Kottu ate jedhu Pirawu walaga Midatu Oromo Kaleessa Itoophiyaa keessatti Oromootaaf haalli mijataan hin turre. Oromoo ta'uun qofti yakka ta'ee Oromummaa isaaniif qofa Oromoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru. Achi buuteen isaanii dhabameera. Reebichaa fi hidhaa akkasumas dararaan isaanii fi saba isaaniirra gahaa tureen hanga sammuu tuqamuu kan gahan tokko lamaa miti. Kumaatamoota. Yoseefis kan isarra gahe kanuma. Yeroo garagaraatti hidhaa fi reebichi akkasumas yaaliin ajjechaa yeroo 3 irratti raawwatamee jira. Jaalalli Oromiyaaf darbees Oromummaaf qabu yaaddoon saba isaaf qabu yakka itti ta'ee yeroo garagaraatti hidhaa fi reebichi irratti raawwatamee jira. Kunis waggoota dhumaa lubbuun turetti hanga sammuu tuqamutti akka gahu isa godhee jira. Umrii isaa ijoollummaatti sabbatarraa gara Finfinnee galuudhaan naannawaa Markaatoo jiraachaa kan ture Yoosef achuma ardaa itti guddate Markaatootti bara 1995 du'aan addunyaa kanarraa boqatee jira. Har'i akka salphaatti hin dhufne wareegama ilmaan Oromoo hedduun dhufe. Dhaloonni kaleessaa afaan Oromoo dubbachuu hawwa ture. Nuti garuu dubbachuu irra darbinee ittiin barachaa ittiin barreessaa jirra. Nuti akka kana arginuuf gatiin kaffalamee guddaadha. Namoonni akka Yoosef gammachuu jiran qalbii hanga lubbuu itti dhabanii jiru. Kunuunfachuun guddifachuun immoo gahee keenya. Yoosef dararaan saba isaarra gahaa ture hammaannaan akkas jedhees weellisee ture. Hamma yoomii alagaan dhiitamnaa, hamma yoomii gabrummaan jiraannaa. Saba guddaa ture hangafa Afrikaa irratti guddatamneen beeknu biyya keenya irratti. Otoo aadaa qabnu aadaa keenya dhabne otoo qooqa qabnu dubbachuu saalfanne jechuun weellisees ture. Yoosef gammachuu har'a lubbuun jiraachuu baatus hojii isaa fi wareegama kaffaleen yaadatamaa jiraata. Har'i akka salphaatti hin dhufne haa kunuunfannu jechaa Yoosef gammachuu weelluuwwan dhama qaban nuuf gumaachiteef gahee aartii Oromoo keessatti bahatteef galatoomii boolla kee daadhiin haa guutuu jenna. Akkan hin dhufneef kibeen gooteera obsee taa'uudhaaf qalbiin si biraa yaaddoon kee dammee homaa naagamee maaliif calliftaa ansi jalaa miidhamee. Sirba kanaan Yoosef gammachuu hedduun keenya sirriitti yaadannaanii qophii keenya har'aatiin immoo weellistoota yaadatamuu qaban keessaa Yoosef gammachuu isa tokko seenaan isaas immoo dubbatamuu qaba yaadatamuu qaba jennee waan yaanneef qophii keenya kanaan gara keessan qaqqabsiisnee jirra. Yoosef gammachuu hojiiwwan weelluuwwan dhama qaban nuuf gumaachiteef ulfaadhu galatoomii boolla kee daadhiin haa guutuu jenna. Torbee dhufu immoo seenaa nama biraatiin qophii biraatiin hanga wal arginutti torban gaarii waan gaariitti arginu waan nagaatti dhageenyu nuuf haa ta'u nagaatti.